addaa keenyaarraatiin miseensa raayyaa impaayiritti waraana bilisummaa Oromoon qabame waan mooraa bilisiginnaa keessa jiruuf akkamittiin akka waraana bilisummaa Oromoo harka seene ilaalchisuudhaan yaada isaa dhaggeeffannaa. Mooricha keessatti adeemsa deemaa jiru mooraan sun waraana bilisummaa Oromoo irratti akkamiin akka duulaa jiru uummata Oromoofis kaayyoo yookiin karoora akkamii akka qabatanii socho'an waan irraa odeeffannuu qabna. Aga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura kan isiniin jedhu ani Daandii Elamooti. Ayyee egaa ati miseensa raayyaa ittisa impaayiritti akka taate odeeffannee mee naannoo kamii hojjechaa turte akkamiin waraana bilisummaa Oromoo harka seenuu dandeesse maqaa kee irraa ka'eetii waan jiru nuuf ibsi. Ajajaa 50 jedhama. Garshaw Kabbaden jedhama. Kan hin qabame immoo Finfinnee irraa karaa magaalaa Fiichee osoo deemaa jirudha. Qabsoon jiru immoo gaara guddaa Salaalee ka jedhamu gaara guddaarraan dalagaa jira. Gaafii nagaa. Ayyee mee aanaa kam jalatti argamti? Kaaba Shaggar yookaan immoo Shawaa Kaabaa aanaa kamirraadha? Mooraan keessan eessa? Aanaa Dagam jedhama. Achuma gaara guddaadha. Magaalaa Dagam oolirra jira. Gaara guddaa Salaalee jedhamee waamamaa achirra jiraata. Bakka kamitti waraanni bilisummaa Oromoo si qabuu danda'e osooti Finfinnee irraa deebitu? Muka turrii osoo hin gahiin aanaa Wajaalee jedhamu osoo muka turrii hin gahiin jidduurratti. Egaa ati miseensa raayyaa ittisa impaayiritti mee akkamiin gara raayyaa ittisa impaayiritti ta'uudhaaf leenjii deemte? Bara kamimmoo deemte? Gara raayyaa ittisa biyyaa 1907 seene dogongoraan seenne erga seenne immoo amma waggaa 9ffaa keessa jira. Amma immoo argee seenee ilaalee booda garaagarummaa qaba. Eessatti leenjitee yeroo leenjitan maal isiniin jedhan? Maal hojjettu jedhaniitu isin bobbaasan? Kan leenjii Bishalaqoodha. Naannoo Amaaraatti Bishalaqoo jedhama. Manni leenjii achitti leenjii. Gizee leenjii immoo tokkummaa biyyaa akka jedhamu himama. Erga leenjinee baadee gizee galchan waa baay'ee mindaan keessan baay'ee nuun jedhani. Maxxansii baasan baay'eedha. Dargaggoonni biyya teenya dargaggoonni Oromoo baay'ee kanaan ni baay'ee akka keenyatti seenanii jiran mindaan gizee seentu immoo mindaan gadi aanaadha. Egaa ati waggaa 9ffaa akka lakkoofsiste kaasaa jirta. Gara waggaa 10tti deemaa jirta. Egaa mee erga mooraa sana seenteeti turtii amma kanaa qabdaa amma ajajaa 50 jirta. Garuu warri kaan immoo gabaabumatti yeroo ajajaa 100 isaa olii ta'an turtiima agatti turte kanatti argaa jirra. Yeroo qabamanii waraana bilisummaa Oromoo harka seenanii akkamiin haalli guddina sadarkaa isiniif kennamu achi keessatti akkamiin ilaalama? Firummaadha moo gosaan moo itti siqeenyaa moo akkamiin sadarkaa ajajaa 50 qofa irratti gahuu dandeessite? Sanaa ol akkamiin deemuu dadhabde? Gaafiin kun sirriidhaan kan fudhatama qabu. Hundi keenya gaafii keenya hunoo araga kanaa turtiidhaan hin argadde. Turtiin waggaa 8 eeggatee hin argadde erga ajajaa 50 ta'e waggaa tokko ganaadha. Erga ajajaa 50 ta'e sirriidha. Erga sanii booda hunoo firaan ta'e eenyummaadhaan sabummaadhaan ka ta'u wal beekuudhaan waan adda addaa fedhii fakkeenyaaf waan ogummaa kana waggaa dhufe bakka eenyummaadhaan laallamtee ol guddina maaraga kana waggaa laalame immoo eenyummaadhaan bakka ati Oromoo waggaa taate bakka fakkeenyaaf waggaa koo oolsiitee waggaa dubbatte malee irra caalaan namni ol guddatu hin jiru. Kanarratti murtaa'e malee turtii keetiin kennani malee akkana Oromoo akka ol guddatu akka ol guddatee biyya bulchuun barbaadamu baay'ina ijoolleen Oromoo keessa osoo hin seenan waan jiraateef kun hundi waggaa guddate nutti waa fida jedhanii waan yaadaniif wal guddisuun barbaadan. Ayyee guddinni gaa akkaataa itti namoonni isaanitti siqanii fi haasaan isaaniif amanamoo ta'an akkasumas saboota biroo irratti xiyyeeffatan Oromoon carraa sana hedduun argatu jettee jirta. Mee ati mooraa sana keessatti maaltu jira? Fakkeenyaaf waliigalteen jiru akkamii? Jibbiinsi sanyummaadha akkamii? Olaantummaa eenyutu jira? Yeroo tokko waraanni keessan yeroo dhufanii olaantummaa saba Amaaraa jedhanii yeroo isaatti dubbatantu jira. Afaan Oromoolee yoo namni wal qeenyaan haasa'ee shakkiitu uumama jedhu kun akkamii wanta argite jira achi keessatti? Sirriidha kun immoo waanuma jiru achi keessa gaafii baay'ee dhiyaataa keessa waan adda addaa akka dalagduu akka hin barbaadamu bakka sabni Oromoo waggaa baay'atee kaasanii fakkeenyaaf lakkoofsaan waggaa xiqqoo 3 ol waggaa ta'ee achi kaasanii karaa biraa erguun jira. Waggaa xiqqoo ijoolleen Oromoo achi keessa bakka waraanni jirutti waggaa xiqqoo baay'inni jiran achi kaasanii achi facaasuudha. Kun Oromoon taa'u baay'ateera jedhanii adda baasuun jira kun waan jiru. Egaa gara Oromiyaatti yeroo isin fidan maal isiniin jedhan? Fakkeenyaaf amma Tigraayin birmadummaa biyyaatu cabedhanii ijoollee Oromoo
hedduu achirratti deemtee akka dhumte egaa hedduun ni beeka. Gara Oromiyaatti fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti lolli geggeeffamaa jiru waraana bilisummaa Oromoo waliin maal gootu isin jedhaniitu isin bobbaasan. Ammoo waraanni sun yeroo inni itti mana namootaa gubu loon illee ooffatee deemu fa'aa dhagaa turre dagamuma kana jala yaayyaa guullallee kuyyuu kana keessa godinuma ati hamma keessa jirtu kana keessatti gocha kana eenyutu bobbaasa? Heerri isin kakattanii itti baatan naamusni waraanummaa disipiliiniin jiru. Kana isin eeyyamti yoo in eeyyamtu ta'e immoo eessaatti dabalee eenyu gochisiisaa jira kana? Maaliifis immoo uummata irratti godhu jetta? Gaaffii sirriidha. Ani amma fakkeenyaaf erga Oromiyaa keessa dhufee waggaa tokko ganaa guutaadha. Amma dura karaa jigan ture erga dhufe booda immoo gizee as dhufne gizee as dhufne dirqamni jira jedhamee garana dhufe akka carraatti ani immoo dirqama kana keessa hin hirmaanne malee dirqamni achi keessatti dhufe shanee balleessina ka jedhudha. Shanee balleessina bakka uummanni Oromoo tuqamaa jira, uummanni Oromoo shaneedhaan saamamaa jira, uummanni Oromoo shaneedhaan manni jalaa gubaataa jira ka jedhu walalli haasawu kana fakkeenyaaf namni immoo waggaa keessa seenee waraanni bilisummaa Oromoo waan dalagu waggaa laale keessa isaa bara uummanni illee kana baruu qaba. Uummanni illee kana hunda laaluu qaba. Uummanni illee ijoolleen mana qabsoo keessa mana bilisiginaa keessa jirtu tun hundi osoo hin beekin keessa ijoollee Oromoo ajjeesaa jirti. Ijoollee Oromoo fixaa jirti. Akkuma jette manni illee gubataa jira. Akka carraatti aannan kun namni mana gubate argine malee baay'eedha waan shaneen dhufe jedha mootummaan. Shaneen dhufe jedha. Sani booda bakka kanummaa bakka olola ofee ijoollee akka hin taane tarsaasaa achi oofaa jiran. Akka carraatti aannan kun namni achuma naannoo dagamin jira achuma eegumsa seemni salaalee achuma eegumsa seemni salaalee achuma ramadamee dirqamni achuma naa kenne achuma irra jira kara biraan deemnee achuma irra dirqama irra jira kara biraa deemee waan jedhamu kana hunda ijaan hin laalle malee sooshaal miidiyaatiin numan laala numan dhagaa garuu ijoolleen Oromoo taasi keessaa akka kiyya baay'ee jiran isaan immoo waan kana bakka waan akka kiyyatti aan fakkeenya baay'ee amma dhiyoota na gizii harka kennadhu waa baay'ee amma bilbila hunda harkarraa gatee mattootaa kiyya harkarraa gatee waa hunda harkarraa gatee maaliif waan naan jechaa turan waggaa bilisummaan Oromoo shaniin waggaatti argate horma sigalti du'iyuu gaafii osiin gaafatu naan jechaa naan turan garuu erga keessa seenee laalee booda bunaan garaa bishaan hin dhoobanne nyaata hin dhabne bakka rafnu hin dhabne roobni gizee dhufe kara manaa nu galchan bakka jarri kun waggaa dhufan akka isin niini nuuf irraa qoolanna janii waa. Bongolee Oromiyaa mana keessan labsamee jiru gootichi waraana bilisummaa Oromoo boon ergamtoota biyya madajajoota waraana dabalatee hedduu ajjeesuun madda adabaa meeshaalee waraana gargara kumaatamaan irraa hiikuun injifannu boonsa zoonii cufirra galmeessaa kan jiru yoo ta'u kun ammoo caasaalee bilchiginnaa sadarkaa oliyaan gadii jiran rifaatu guddaaf dhukkubbii mataa qorichi hin qabne ta'u abdii kutannaa makee seenanii wal shakkuun keessoo isaanii deebi'anii hojiirra walidhaa jiraachuu odeessi keessoo piippeerraa nu ga'e ni addeessa. Akkuma kanaan kaaba Oromiyaa godin Walloo magaala Cafaroobit keessatti rakkoo wallabde sin bilchiginnaa jidduutti dhiibbaan uumamee jiru yeroo hedduu waltajjii taa'aa turanii furachuu dadhabuun hojiirra waliri'uuf manidhaa walgalchaa jiraachuu dabaluun dubbatan. Haaluma kanaan waxabajja 13/2024 magaala Cafaroobit keessatti hojjettoonni wajjiraaf kaabinoonni sirnichaa hojiirra waliri'uun wal isaanii sidan. Namoonni hojiirraa deeman kunneenis muraasni kan maqaan nu ga'e Ahimad Muhammad, Ahimad Hasan, Muhammad Hasanuu, Muhammad Hasan Nuuruu, Ahimad Taankii kanneen jedhaman hojiirraa ari'amuun namni maqaan isaa Hasan Ahmed Hasanuu jedhamuuf kan maqaan nu geenye tokko hojiirraa ari'amanii hidhamanii jiraachuu maddeen keessoo piippii maqaan isaanii akka dhaamin barbaan tokko har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti hima. Dabalataanis godinichumatti aanaa Artuun Furseetti itti gaafatamaan federaalaa walgahii magaala Cafaroobit keessa waxabajja 13/2024 gaggeessaa ooleen uummata Oromoo addaan qooduuf fannoo laaftoo gaditti gandi 10 deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo isaaniin kan balleessin raayyaa ittisa poolisii milishaan osoo hin taane faannoo gandichatti erguun akka isaan qabeenyi isaanii saamanii gubanii barbadeessan loon oofatanii sangoota isaanii qalatanii nyaataniif jireenyi isaanii barbadeessanitti itti bobbaanfi jechuun dhaadachuuf uummata shororkeessaa jiran jiraattonni aanaa Artuun Fursee dabaluun dubbatan uummanni Oromoo wabii jireenya dhabe halkaniif guyyaa dararaa argaa kan jiru yaadi isaan irraatti biyyoolessa Oromiyaa qoodanii murni afaaniin sobee diimokiraasiidha jechaa Oromiyaa dirree dhiigaaf ilmaan ishee biyya abba isaanii irratti dararamaa gochaa jiru bilchiginnaan amma sirni diimokiraasii dhugaa jabeessuu bulchiisa barrummaa isaanii dhabamsiisee aangoon harka uummataa deebisutti yookiin filannoo uummataan hundaa mijeessutti nuti lafa keenya irratti ajjeechaa hidha saamichaaf reebichi nurra waan hin dhaabbanneef waraan keenya waliin taane murna abba irree bilchiginna kan ofirra darbiin kan jedhan jiraattotaan Artuun Furseeti.
godina Arsii Bahaa aanaa Roobee Diidaa keessatti dargaggoonni sadii humnoota murna PP'n halkan mana isaanii keessaa butamani. Ammaa kun yeroo sirnaan goorra jiru kun muddama hamaa keessa galee jiru yoo ta'u haala armaan dura ta'een hin beekamneen dargaggoota manneen isaanii irra deemuun gara mana hidhaatti naqanii dararaa jiru. Namoota qabaman ammoo mana hidhichaa irraa baasuun gara leenjii waraanaatti ergee soorata rasaasaa gochaa jira. Akkuma kanaan godina Arsii Bahaa aanaa Roobee Diidaa ganda Sibee Mararoo jedhamu keessatti guyyaa kaleessatti bari'u waxabajjii 14/2024 halkan sa'a 8 irratti mana isaaniitti dhaquun dargaggoota badii tokko hin qabne bakka ciisichaa isaaniitti qabanii hidhuun beekameera. Dargaggoonni hidhaman kunneenis maqaan isaanii Abdullaaxiif Taajiroo fi Abdulbaasit kanneen jedhaman yoo ta'u dargaggoonni kunneenis obboleewwan haadha garaa tokko akka ta'an ibsan. Maddeen akka jedhanitti dargaggoonni kunneen balleessaa tokkollee kan hin qabne ta'uu fi sababuma waboon bakkicha keessa socho'e qofaaf eeruu laachuu danda'u jechuun ija shakkiin akka qaban ibsaniiru. Gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen tinnisuuf taasifame kan waxabajjii 15 bara 2024 isiniif dhiyeessa. An Moo'isa Baati. Sabboontonni ilmaan Oromoo irree fi gaachana sabaa waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen tinnisuuf taasifamu jabaatee itti fufee jira. Haaluma kanaanis qaqaaliiwwan ilmaan Oromoo manneen murtii guutoo jalatti gurmaa'an marsaa lammaffaa qarshii impaayera Itoophiyaa 5,500 waraana bilisummaa Oromoof arjoomanii jiru jechuun gabaasa ajajaa olaanaan ABO obbo Arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jenna. Jajjabinaa fi gorsa biyyaaf ta'u dhiisee sirni nafxanyaa mataan Abiy Ahmed ta'e kun waraana isaa hammeenyan guutuun uummata waan qaban cufa kophee uffata maallaqaa fi bilbila dabalatee waan uummanni itti dafqee itti dadhabe gaafii tokko malee saamaa oolu. Haaluma kanaan godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa magaalaa Adaabbaa ganda Duwwaa 1 fi Duwwaa 2 keessattis guyyoota sadiif walitti aansuun jechuun waxabajjii 10/2024 hanga waxabajjii 13/2024tti maqaa waraana bilisummaa Oromootu seenee jira jedhuun manneen hawaasaa irra deemuun waraanni goolessaan baltsagannaa saamicha geggeessaa jiru. Akka jiraattonni naannoo sanaa ONM'tti himanitti diinummaa kanaaf dibbee isaanii dhahuun riqicha diinaa kanneen ta'an bulchaa ganda Duwwaa 1 Awwal nama jedhamuu fi damee milishaa kan ta'e Abdulqaadir Anaajiniyaa kanneen ta'anii fi maqaa gabraatiin wantoonni isaan saamaa jiran maallaqa, bilbila, faaya mormaa, kophee uffataa fi kanneen kana fakkaatan maqaa ati deeggaraa wobooti jedhuun saamaa akka jiran himaniiru. Finfinnee bulchiinsa magaalaa Shaggar Sitii kutaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti uummanni Oromoo kan duraa irraa bifa haaraan butamaa jiraachuun himame. Eegama qabsoo fi xaxaa hawaasni Oromoo murna PP jalatti kaffalaa jiru lolanii falmachuun olitti miidhama qaamaa fi lubbuun darbuun hawaasni nagaan mana isaatti kaffalaa jiru kan dirree lolaa ol ta'uun hawaasni manaa nagaan bahee galuun haalaan tulfaatee jiraachuu dubbatu. Hooggantoonni murna PP humna isaanitti dhimma ba'anii fincila daandii qabsoo saba Oromoo dhaabuuf hawaasa nagaa wareegama gogaa kaffalchiisuu biratti butuun jireenya isaanii guutuu manneen hidhaa gochuu fi dirree lolaatti bobaasuu ta'ee jira. Akkuma kanaanis waxabajjii 13/2024 irraa eegalee sakattaa guddaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Sitii kutaa magaalaa Buraayyuu keessatti dargaggoota daandii gubbaa deeman manneen nyaataa keessatti argamanii fi bakka jireenyaa isaanitti hordofuun qabanii mana hidhaatti guuraa akka jiran murni abdii kutataan PP akka waan kufuun isaa hafu daandii dimokiraasiif ulaa saaqee hawaasa hundumaa dinagdeef wal hubannaa siyaasaan namoota cimsuurra cunqursaa fi hacuuccaa jabeessuun isaa kan duraarra gara kufaatii guddaattis isa geessaa akka jirusitti dabaluun himaniiru. Uummanni Oromoos akka waliigalaatti rakkoo fi garbummaa seenaa godhee bara baraan himachuurra ba'ee falmatee mirga isaa kabachiifachuu qofaatu furmaata kan jedhan jiraattota magaalaa Buraayyuu irraa yaada isaanii nuuf eeranidha. Caasaan murnaa faashistii PP kaaba Oromiyaa godina Walloo magaalaa Caffaa Roobit keessatti hojiirraa wal ari'aa fi walidhuu yoo jabeessan murni bilxiginnaa ammoo uummata Oromoo Walloo irratti duulaa finxaaliyyii Amaaraa faannoon akka bantuu labsuun himame.